Egaa akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo kan idilee addunyaa keessa jirtan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii, nageenyi Waaqaa, nageenyi Oromummaadhaa kan jaalalaa isin haa dhaqqabuun jedha. Mata dureen har'aa irraa dubbachuudhaaf deemuu mata duree waa'ee dhukkuba gandummaadhaatii fi furmaata isaa yookiin dawaa isaa. Dhukkuba gandaa osoo hin taane dhukkuba gandummaadhaatiif furmaata isaa. Mata dureen irra qabu dhukkuba gandummaadhaatii fi furmaata isaa. Ganda qabaachuun rakkoon qabu, ardaa qabaachuun rakkoon qabu, gandummaa dhiifama. Dhukkuba gandaa gandeedhaatii fi furmaata isaa. Na hubadhaa qaceellotti. Ganda qabaachuun rakkoon qabu, ardaa qabaachuun rakkoon qabu, naannoo qabaachuun rakkoon qabu, maqaa adda addaatiin naannoo adda addaa yaamamuun rakkoon qabu. Dhukkuba gandeedhaatii fi furmaata isaa isiniif laachuun barbaada. Oromoon Oromoo taatan sabboonummaan isinitti dhaga'amu qalbii nagahaatiin sammuu nagahaatiin akka na hordoftan abdiin qabaan jira. Yoo ummanni kee maraate ummatuma keetii wajjii maraattee furmaata barbaaduudha qabda. Namni kee yoo maraate, namni kee yoo dhukkubsate nama keetii wajji dhukkubsatteeti furmaata barbaaduudha qabda. Namni kee yoo maraate, maraatu san keessa dhaabbatteeti achi keessaa furmaata barbaaduudha qabdaan jira. Kanaaf amma karaa kanaan isinit dubbachuudhaaf dhihaadheen jira. Neetwoorkiin xiqqoo laamitanitti fakkaata. Haa ta'u garuu akka na hordoftan abdiin qaba. Osoo haasawa kiyyatti hin seenneen dura dhaamsa takka qabaa. Dhaamsa waraabbiidhaa takka. Kan qaallichi tokko walaleeyse isii isin dhageessisa. Namoonni gariin warri amantii hordoftan oboo wanni kun shirkiidha jettanii garasitti akka gara shirkiitti nan oofne sanillee abdiin qaba. Baaroo waan fakkaatuuf jecha baaroo fakkaateedhaaf jecha shirkiidha akka hin jenne dhaamsa isaa keessatti dhaggeeffadha. Dhaamsa san waan barbaaduuf dhaamsi kun namoota na hordofaniif daawwattootaaf dhaggeeffattoota kiyyaaf bu'aa ni qaba jedhee yaada. Namoota qaceellotti qaamaa qalbiidhaan na hordofaniif jechuu kiyya. Mee itti dhihaadhaa. Dhageessanii irraan isinii deebi'a. Duuba qaallichi kun dhaamsi inni dabarfate isiniif fakkaate. Waan baaroo shee'uu seen baasu isinitti fakkaata. Garummoo dhaamsi isaa very strong. Dhaamsi isaa dhaamsa baay'ee ajaa'ibaati. Waan jedhu salaam aleekum abbaabbee, salaam aleekum jechuun nagaa jechuun nageenyi si haa ga'u jechuun nagaa jechuun. Salaam aleekum abbaabbee ummanni maaf wal dallaala. Hubadhaa dhageeffadhaa. Ummanni maaf wal dallaala waan waliif yaadu fakkaate gariin taa'eetu malaala gariin machiin itti kaate. Hubadhaa. Ummanni maaf wal dallaala waan waliif yaadu fakkaate gariin taa'eetu malaala gariin machiin itti kaate. Hubadhaa ammallee beellaman dheereysu gooftaan silaa kan walii yaadu jiraate. Beellaman dheereysu gooftaan silaa kan walii yaadu jiraate. Kammaan obboleeysaa qaceellotti mataa qabaate surri yaadduu qabaate jechuudha. Hubadhaa dhaamsa kana. Ummanni maaf wal dallaala waan waliif yaadu fakkaate gariin taa'eetu malaala gariin machiin itti kaate. Beellaman dheereysu gooftaan hubattanii dhiiroo beellaman dheereysu gooftaan silaa kan walii yaadu jiraate. Dhaamsa guddaadha jechuudha. Asirratti dhaamsa kana qaceellotti qaamaa qalbiidhaan yoo dhageessan dhimma waa'ee gandaa, dhimma waa'ee gandeedha. Gandaa gandee kana keessaa baanee silaa
dhukkuba naqarsa gandummaadhaa san of keessaa dhugumatti buqqaafneeti oromummaa keenyaan boonuu danda'uudha qabnaan jira. Keessattuu namoonni Oromoonni diyaasporaa keessa jiru. Anarraa eegali. Keessattuu Oromoonni diyaasporaa keessa jirru naqarsa gandummaadhaa san of keessaa baafnee oromummaa teenya leellisuu danda'uudha qabna. Kana jechuun oromummaa teenya qofaan dhaadannee qaama biroo nama biroo arrabsu jechuu miti. Ittiin uffaarsu jechuudha miti. Duraan dursee ilmi namaa akka ilma namaatti ilma namaa ta'uu keenya eega hubanneen booda kabajaa akkasii wal jidduutti qabaachuun jiraachuu qabaadha. Akka ilma namaatti kabajaa wal jidduudhaa qabaannee eega kabajaa wal jidduudhaa qabaanneen booda ebaluun kun diqaalaadha akka hin jenne diqqaa alaa gale ka abbaan beene ka ardaan beene ka gosan beene akka hin jedhamneef shanyii ofii qaceellootti beekee akka wal beekuuf akka maatii isaatiif abbaa fi dhaalaa dhaaltee isaa beekuuf wanni hundinuu caaseeffameeti lafa kaa'ame jechuudha. Kun akkaataa itti uumamne irraahi jechuudha. Duuba yoo waan kana hubanne gandaa gandummaan dhukkubni gandummaadhaa sun nu keessaa baha jeetiin amana jechuudha. Akka ilma namaatti duraan dursee of yaannee ilma namummaadhaatiin ittiin boonuu danda'uudha qabnaan. Nama biraa ittiin arrabsuu osoo hin taane ittiin boonuu nama ta'uu keenyaaf sammuu qabaachuu keenyaaf sammuu ittiin yaannu qabaachuu keenyaaf ittiin boonuudhaaf galata waaqatti galchuu qabna jechuudha. Galata rabbitti galchuu danda'uudha qabnaan. Gara Oromoottiin as deebi'a. Nuti Oromoo taanee eega dhalanne Oromoon Booranaaf bareentuma eega jennee itti amanne bareentumni ilmaan hangamii qabaa jennee eega beeyne itti amanne seenaa san beeyne Booranni ilmaan meeqa qaba jennee itti amannee beeyne oromummaa saniin silaa boonneeti wal qabachuu danda'uudha qabnaadha. Har'aa diyaasporaa keessatti ati ganda akkasitti dhalattee gandaan quba walitti qabanii wal arrabsuu irra dhukkuba akkasii kan habashoonni naftanyoonni nu keessatti dhandhaaranii nu keessatti haba qaalamtee achi keessatti akka naqarsaatti qaama keenya hunda qaamaa qalbii keenya hunda fudhatte san of keessaa buqqaafnee baasuu danda'uudha qabnaadha. Ani Oromoo kamuu akka nam tokkootti namni biraan haa beekuu hin qabu. Waan an jedhuu fi waan gochi kiyya tokko ta'uu danda'u qaba. Waan ati naan jettu osoo hin taane akkan ani ofii itti yaaduu fi hangan an Oromoo jaalladhu hanganaa yoo siin jee sitti mena amanuu danda'uudha qabda. Gocha kiyyaa wajji si amanuu danda'uudha qaba. Oromoodha eega taate Oromoo taate eega dhalatte Oromoodha. Oromoo taate immoo abboota qabda, haawwan qabda, ardaa qabda, gosa qabda, balbala qabda, ibidda qabda. Kana hunda beeytee hidda kee beeytee qaceellotti oromummaa keessaniin boonuu danda'uudha qabdaa. Yoo kanan beeyne ani ka'ee yoo maccatti quba qabe. Macca immoo ka'ee quba yoo natti qabe. Ituun yoo ka'ee arsitti quba qabe. Arsiin ka'ee yoo ititti quba qabe. Oromummaan teenya eessa jirti duuba? Oromummaan teenya eessa jirti? Assaayimentii warra Minilikii, assaayimentii warra Isaati, assaayimentii warra profeesaroota farshaanota sakkaaramtoota assaayimentii isaanii hojii manaa isaanii hojjechaadhaa jirra jechuudha. Hojii manaa isaanii hojjechaadhaa jirra. Waan uumaadhaa waan rabbiin ittiin nu uume san dhiifneeti. Uumama keenya san dhiifneeti hojii manaa isaanii hojjechaadhaa jirra jechuudha. Tarii kun ergaa diinaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yookaan immoo wallaalummaadha. Yookaan doofummaadha. Keessattuu Oromoonni diyaasporaa keessa jiru. Oromoonni diyaasporaa keessa jirru gandaan wal arrabsuun ardaadhaan wal arrabsuun maaliif barbaachiseedha? Quba walitti qabuun maaliif barbaachiseedha? Yookaan sammuu keenyaatu hin bilisoomne. Sammuun keenya bilisoomeen jiru doofummaa san qabna jechuudha. Gowwummaa san qabna jechuudha. Yookaan immoo oromummaa sanuu hin qabnu. Rakkoon jirtu san. Oromummaa santu qaamaa qalbii teenya keessa gasseeneen jiru. Yookaan si'ii jiru kanaatu diqaalaadha. Xiqqaa alaa kan shanyiin hin beekamne ta'uu inni mala jechuudha. Kan Oromoo keessa seenee afaan Oromoodhaa barate. Kana qaceellotu ofirraa beekuun akkaan gaarii. Namni Oromoo arrabsu, Oromoo tokko arrabsu. Wallaalaa yoo ta'e wallaalaa kee gorfachuu danda'uudha qabda. Beekaadhaa immoo osoo itti himtu Oromummaa diiguu kan barbaadu, kan marxifatee ka'ee qaceellotti Oromoo irratti dalagu. Yeroo amma Oromoon lubbuun isaa bakka jirutti hundatti gaagamaa jiru kana keessatti gocha diinaa hojjechuun yookaan Oromoon taane ergaa addaati qaba yookaan bitameeti jira yookaan diqaala. Bakka fedhettuu haa dhalatu. Arsii keessa dhalate, Ituufumbanna keessa dhalate, Maccaa fi Tuulama keessa dhalate, Raayyaa fi Zeebo keessa dhalate,
sabboof goona keessa dhalate yoo Oromoo irratti kan duulu taate an sabboof goonatti quba qabee sabboon goonaa ka arrabsu taate yoo sikkoof mandoon kan arrabsu taate ko yoo ka maccaaf tuulamaan arrabsu taate kan afaan kabajaadhaan qabneef kasafuun beene kasafuu cabsu yoo taate namoota akkanaa kanneen eeggadha yoo dhugaa Oromoo obboleessa kiyya natti hin bilbile namoota akkanaa kanneen eeggadhaan jira keessattuu diaasporaa warroota sooshaal miidiyaa irratti hirmaatu eeggadha Oromoon sabboof Oromoon booranaaf bareentuma Oromoon sikkoof mandoo Oromoodha Oromoon humbannaa Oromoodha Oromoon maccaaf tuulamaa Oromoodha Oromoon raayyaaf azeeboo Oromoodha akkanaa miti dammaqi Oromoo dammayiteen jirtu dammaqi diqaalaa of keessaa baasi diqaalaa afaan Oromoodhaa beeytee afaan Oromoodhaa barattee Oromoo sabliftu egaatu hin jirtu yoo kan of keessaa baasuu baatte kan of keessaa dhorkuu baatte kan eggiti yoo itti godhuu baatte yeroon kana jedhu ilma namaa tokkollee tuffachuudhaaf miti beek kan gosa namaa arrabsu abbaa fedhee haa ta'u Oromoo keessatti gosa Oromoodhaa arrabsu Oromummaa arrabsu safuu Oromoodhaa cabsu abbaa fedhee haa ta'u yoo dogoggoraan ta'e dogoggora irraa barachuu qaba yoo wallaalaan ta'e wallaala san barachuudha qaba beekaa irraa hayyuu irraa barachuu danda'uudha qaba yoo safuun beeynee safuu san barachuu danda'uu qaba dhugaa walitti muutu gaarii yoo safuun beeynee eessattuu haa dhalatu bakka fedhettuu haa dhalatu arsii sikkoo mandoo keessatti haa dhalatu loqoda arsiidhaa akka fedhetti haasawu loqoda uytuuf humbannaa akka fedhetti haasawu kan maccaaf tuulamaa haa haasawu loqoduma Oromoon qabdu kamuyyuu haa haasawu yoo xiyyeeffannaan Oromoota kanarratti kan ta'u taate yoo tokko achi qabee tokko ofitti qabee kaan ka abaaru taate jala sarara namoonni akkanaa kun yookaan diqaalaadha warra alarraa gale warra shanyiin isaa diqaalaadhaati hubadha afaan adabaatiin jenne gorfanne safu jennee himne aadaa qabna jennee himne teeda qabna jennee himne baradhu jenne namoonni kana hundarra tarkaanfatanii wal gorsuu bira dabree wal qaceelchuu bira dabree wal barsiisuu bira dabree sabboonummaa qabaadhu haa qabaannu Oromummaan teenya takka Oromummaan teenya diigamuun qabdu humna takkaan diina irratti xiyyeeffachuun gaariidha habashoonni nuu Oromummaa diiguudhaaf gaaraa fi dhakaa hunda fottoyisaadhaa jirani kanayyuu ofirraa qabuudha qabna keessaan ilmaan Oromoodhaa du'aadhaa jirani bahatti kibba bahatti kibbatti dhiyaatti jiddugalatti Oromoon lubbuun isaa gaagaamaadhaa jira humna tokko ta'e ijaarani Oromummaa kee qabaadhu wal jaalladhu wal kabaji wal qaceelchu wal barsiisi wayita waan akkanaa godhuu dandeessu kana keessattuu Oromoon diaasporaadhaa wal qabuu dadhabuudhaan quba walitti qabuun fafa guddaadhaan jira namoota akkanaa kanneen garuu yoo dogoggoraan ta'e yoo wallaalaan ta'e bakka jirrutti wal beeyna wal qaceelchuu danda'uudha qabnaa an fakkeenyaaf biyya jiraadhu keessatti Awustiraaliyaa keessatti namoota Awustiraaliyaa jiraatanii Oromoo tokkotti quba qabannatti hima antumuu hin danda'u nama itti baasa Awustiraaliyaa keessa jiraatee nama Oromoo tokkotti quba qabuu fi abaaru gocha diinummaadhaa irratti raawwatu hinaaffaaf falfalaan osoo hin taane Awustiraaliyaa keessatti bakka fedhee isteeta fedhee haa ta'u ijaarsa itti baafna yoo Oromummaan sun jiraatte anaa yoo ta'e haana qabani gocha diinummaadhaa farrummaadhaa Oromoo irratti raawwatu Oromoon akka gargar fagaattuuf Oromoon gargar caccabtu wal abaartu walirraa fagaattu walirraa qoorrifattu warroonni gocha akkanaa sooshaal miidiyaa irratti godhan yoo agartan anatti illee hima namoota as jiraatanitti hima walitti yaana jechuudha wal qabuu ni dandeenya akka Oromootti
wal barsiisuu ni dandeenya, wal qaceelchuu ni dandeenya, wal gorsuu ni dandeenya. Kana wanni dubbachaadhaa jiruuf badii argaa jirru kan akkanuma callifnee dhiisuun barbaachisaadhaa miti. Dhukkuba summii Oromoo keessa kara sooshaal miidiyaadhaatiin faca'u kana akkanumatti ofirra dhiisuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Jaarsonni manguddoonni sikkoo mandoo, raayyaa fazeeboo, maccaa fi tuulamaa, ituuf humbanaa bahanii rakkoolee kanniin naannoo ofii keessa jiran hunda keessatti hiikuu danda'udha. Namoota akkanaa kanniin adabuu, gorsuu, qaceelchuu danda'udha. Kun rakkoon fiduu dhiifneetuma bira dabarraa jechuun illee baay'ee si rakkisaa beeka. Xannachi tokkotu foon ajeessa jaan. Xannachi tokkotu foon ajeessa jaan. Namoota sooshaal miidiyaa irratti bahanii Oromoo gargar diigan. Wayita Oromoo rakkoo gaagama biraa keessaa jirtu. Rakkoo biraa keessa osoo jirtu Oromoon. Osoo wanni dalaynu wanni baay'een jiru. Hafuura Oromummaadhaa wal keessaa balleessuudhaaf tattaaffii godhuun, qabsoo akkasii walirra godhuun barbaachisummaa isaanitti mul'atu. Ammallee qaamonni wal seetan yoo jiraatan, namoonni wal seetan gara maleetti wal hubatan yoo jiraate, suutumaan amala gaariidhaan, jaalalaan, dogoggorri yoo jiraate dogoggora jiru sun wal sirreessuun akkaan gaarii natti fakkaata. Namoonni ilmi namaa ni dogoggora, anis ni dogoggora. Dogoggorri yoo jiraate sababa dogoggore qofaadhaaf beetee maqaa gosaa natti qabdee quba natti qabdee na abaaruun qabdu. Saniin wajji gosa hunda abaaruun qabdu. Awwaa balleesseedhaaf badii an balleesseef gosa hunda walitti qabdee abaaruun qabdu. Kanaaf jecha gosaaf gosti wanni walitti duuluuf jiraachuun qabu. Gosa bakka bu'uu hin dandeessu. Gosti mallatteessitee, gosti Oromoodhaa takka mallatteessitee ana bakka na bu'ii naa dubbadhu siin jettee bakka si keessa jirti. Afyaa'ii gosa saniiti yaate. Abbaa fedhee hoo ta'e, anaa hoo ta'e, akka nama Oromoo tokkotti yaada mataa keetii qabaadhu malee bakka bu'aa gosaati. Akka nama Oromoo tokkotti an Oromoo irraa haa dubbadhu malee bakka bu'aa Oromoodhaati yaate. Natti hin fakkaatu. Akka nama Oromoo tokkotti yaada nama Oromoodhaa, waan Oromoodhaa tolaa, waan Oromoon narraa fudhachuu dandeessu, narraa bitachuu dandeessu, waan waliin hojjechuu danda'u, namoota yaada akka kiyyaa fi kaayyoo akka kiyyaa qabanii wajji dhimma Oromoodhaa, yaada Oromoodhaa, kaayyoo Oromoodhaa waan hojjechuu danda'u haga humna kiyyaatti gumaachuudha qaba jechoo malee an bakka bu'aa Oromoodhaatii miti. An bakka bu'aa gosaatii miti. Sababaa kanaaf jecha tooftaa diinummaan diinni nu keessatti facaasee san hojjechaadhaa jirru kana irraa gabaabbachuun jiraachuu qaba jeetiin dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Gocha diinaa akka waan gosa bakka buune ati ituuf humbanna eenyu bakka bu'aa si godhe. Fakkeenyaaf ka waa'ee ituuf humbanna bira dhaabbattee Arsii irratti duultu. Ati ka Arsiidhaa eenyu bakka bu'aa Arsii si godhe. As akka waan Arsii bakka buutu yookiin Arsii sikkoo mandoo bakka buutu gosa biraa irratti duultu. Yoo waan gaarii maqaa saniin hojjette gostilleen siin boonti. Oromoon siin boonti. Sitti boonti. Siin dhaaddatti. Yoo waan gaarii goote, waan sabaa tolaa, waan saba walitti dhiyeessa, waan saba ijaara, waan saba humneessa, waan saba gargaaraa yoo goote, waan gaarii goote. Diigma hangaruu gosti siimattu hin jirtu. Natti hin fakkaatu. Gosummaan fedhayyuu haa ta'u. Gostummaan feeteehuu Oromoo keessatti abaarsaan gosti si leellifattu hin jirtu. Gosti si faarsitu hin jirtu. Ufumaa saflachaadhaa jirta jechuudha. Kan gosa abaartu, kan Oromoo gargar diigdu, kan gudeeda aabboodhaa gargar harkiftu. Gudeeda aabboodhaa gargar harkiftu. Eega nuti Oromoodha jenne. Eega nuti ilmaan Oromoodhaati kan jennu taate gudeeda aabboodhaa maal gootaa gargar ciccirtaa'u maccaa qabatte. Billawa qabatte. Gadaamessa ayyoodhaa maal gootaa ciccirtaa'u duuba kasafuun beeyne. Kasafuun beeyne. Ta duraa safuu beekuun akkaan gaari. Waan dubbattu beekuun, nama itti dubbattu beekuun, nama dubbattuuf beekuun, kaayyoo dubbattuuf beekuun akkaan barbaachisaa. Ati waa jetteedhaafillee fakkeenyaaf namni tokko lafaa ka'ee gosa Arsii sikkoo mandooniin balleessee yoo jedhe. Allaattiin baharitti fincaante jennaan bahariin najiseessuudhaafi miti baalagummaa ofiitiifi jaan.
namni tokko lafaa ka'ee Arsii sikkoo mandooniin balleessanii abaara maalii yoo ka jedhu taate ufuma baala gummaa keetiif malee Arsiin bakkina hidhu takka illee hin jiru Oromoo keessa. Tokko lafaa ka'ee ituuf hin bannaan nin balleesse ituuf hin bannaan akkasii yoo kan jedhu taate baala gummaa keetiif malee ituuf hin bannaan Oromoo keessaa baasuu hin dandeessu. Baala gummaa teeti malee ufumaa madaalamta malee maccaaf tuulamaa yoo ni arrabsa Oromoo keessaa baasaa ka jettu taate Oromoo keessaa baasuu hin dandeessu. Uumama rabbiitu uume. Sammuun kee garuu gabroomee waan jiruuf jecha akka itti yaadu dhiphina sammuu keetiiti jechuudha. Kana jechuun ardaa irraa dhalatte hin himatin jechuu miti. Ati sabboof goona yoo taate hin himatin jechuu miti. Sabboof goona sabboof goona keessatti ilmaan Booranaati. Booranni ka eenyu ka Oromoodhaati. Kana qaanfachuun qabdu. Namoonni kana qaanfatan diqaala. Afaan isin beeytanii isinitti himna. Diqqaala ka abbaan beene ka abbaa haadhan beene. Ka Oromoo keessa galee afaan Oromoodhaa barate. Ka akkasii jechuun ka safuun beene. Namni safuun beene. Namni guddisa isaa hin beene. Namni kabajaa saba isaatiin qabaanne. Aadaa saba isaatiif hin qabaanne. Safuun eegganne. Kabajaan qabne. Diqaala. Ka amantiin qabne. Diqqaala. Ka eenyummaa saba sanii hin beene jechuudha. Namni Arsii sikkoo mandoo arrabsu diqaala. Namni ituuf hin bannaan arrabsu diqaala. Yoo wallaala taate, yoo doofaa taate baradhu. Yoo dogoggora qabaatte dogoggora kee irraa deebi. Kana bira dabartee garuu yoo kan quba gosootaa fi shanyii Oromoodhatti qabdee tooftaa ofii qabduun ka diinummaadhaa san keessatti deemsisuu ka barbaadu taate Oromoon sitti beekattee jirti. Murna feeteeyyuu jaarradhu. Ituuf hin bannaan si galateeffattu takkallee waan jirtu natti hin fakkaatu. Arsiin sikkoo mandoo si galateeffattu takkallee waan jiru natti hin fakkaatu. Uf kabaji. Uf eeggadhu. Bakka dhaabbattu uf eegi. Situation amma Oromoo keessa jirtu laali xiinxali yoo Oromoo taateef. Wanni dalaynuu fi wanni dalaydu guddaatu lafa jira. Tokkummaa keenya irratti hojjechuu ummata keenya ka biyyaa rakkachaa jiru san gargaaru tinnisa ta'uu fi sagalee isaanii ta'uu biyya alaa kana keessatti ijaaramu humna ta'uu ufii keetiifuu barachuu ufuma keetiifuu barachuu duraan dursee nama tokko quba itti qabdee abaaruun shanyii maqaa shanyiidhaatiin nama abaaruun doofumma wallaalummaa guddaadha. Ilma namaa akka ilma namaatti kabajaa qabaachuu qaba ilmi namaa. Ilmi namaa kabajaa qabaachuu danda'u qaba eessattu. An uf dhaadeen nama ebaluun caala ka akkasii jechuun danda'u rakko. Ilmi namaa hundinuu wal qixa. Garummoo beekomsi wal caala. Mooyxannoon wal caala. Dandeettiin namaa wal caala. Safuuf sansakkaan namaa wal caala. Naamusni namaa wal caala. Namni akka namaatti ilma namaa hundaa'u rabbumaatu uume waaqumaatu uume wal qixa. Aniifatillee wal qixa. Akkitti yaadnu garuu sammuun keenya wal qixa ta'uu dhabuun ni mala. Sammuun itti yaaddu wal qixa ta'uu dhabuun ni mala. Itti yaadi. Ati ka Oromoo gargar diigu. Itti yaadi. Ammallee irra deebi'a. Namoonni biyya an jiru kana keessatti yakka dalagan yoo jiraatan, dogoggoran yoo jiraatan, Oromoo tokkotti quba qaban yoo jiraatan, yoo abaaran, dantaa Oromoodhaa waan miidhaa yoo ta'e, anuu jaarsa itti baasaa natti hima. Gargaarsifadhee. Ka Ameerikaa keessa jirtu namoota akkasii qubaan lakkaawaman san yoo namoonni akkasii dantaa Oromoodhaa kan miidhan taate hawaasatti dhihaadha manguddootti baasa koominitii qabaachuun ni mala magaalaa keessa jirtan beekuun ni mala namoota kanneen yoo beektan qaba. Naqarsa akkanaa kan daasporaadhaa fi sooshaal miidiyaa keessa deemu qabuu dadhabuun fafakeenya. Kun qawwee hin barbaachisu. Qawwee takkallee hin barbaachisu humna hin barbaachisu. Ijaaramumaaf wal qabaachuu safuu beeku aadaa beeku jaarsa qabaachuu oromummaa beeku yoo dhugumatti gochi akkanaa kun gocha Oromoo miidhu waan Oromoo miidhu jettanii itti amantan wal qabuun ni danda'ama. Yoo kana goone furmaata wal ilaachuun baay'ee salphaadha. Bakka jirrutti yoo wal qabne, yoo wal qaceelchine, yoo wal gorsine, yoo hamtu irraa wal qabne, Oromoodhaaf bu'aa ni qaba.
arra diiguun danda'u sabboof goonaan arra diiguun danda'u akka rabbitti uume sikkoof mandoon balleessuun danda'u akka rabbitti uume oromoo godhee uume akkam goota macaaf tuulamaan diiguun danda'u balleessuun danda'u habashaanuu diiguun dandeenyu waggaa 100 hagamii itti duulte ituuf umbannaan balleessuun danda'u oromoodha arra qawwee itti qabee dachii isaa saamaa jiran ka sikkoo mandoo kan ituuf umbannaa kan sabboof goonaa kanaafuu dirmachuun qabdu haga arsiin akkas taate ituun warri harargeedhaa akkas ta'e macca akkas ta'e tuulama akkas ta'e booranni akkas ta'e haga jettu duulatu oromoorra jira daangaan oromoodhaa sarbamaadhaa jira dachiin oromoodhaa sarbamaadhaa jira oromoon du'aadhaa jira qabeenyi isaa saamamaadhaa jira lubbuun isaa ba'aa jira waliin du'aadhaa jirani maal gochuu qabna jettee yaaduun qabdu haga diaasporaa keessa sooshaal miidiyaa keessa deemtee akkanumatti beektee ebaluka akkasiiti ebaluka akkanaa jettu namoota dogoggora isaanii qajeelchuu hin dandeessu qabuu hin dandeenyu haga guruppaan namoonni beektee kashalabbeen hundi sooshaal miidiyaa irra baateeti bakka bu'ummaa gosaa sanyiidha akka waan qabduutti akka mallatteessanii ani mallatteessee gosa naa kenne jira naa dubbadhu jee nama konsentii naa kenne jira yoo wallaalummaa taate malee dogoggoroota akkanaa kanniin irraa of qabuun of qaceelchuun akkaan gaariidhaan isiniin jaa obboleewwan kiyya dogoggora akkanaa kan oromummaa namaa huqqisa kan hafuura oromummaadha namarraa balleessa kanaafuu barakaan dhabamte kanaafuu bilisummaan dhabamte dhugaan hin jirtu dhugaarra jaaji ati dhugaadhaan oromummaa ta'e jaalladhu dhugaadhaan oromummaa ta'e jaalladhu oromummaa ta'e jaallachuu jechuun maccaan akka dhiiga kiyyaatti dhiiga kiyya jee jaallachuu danda'u qaba ituu akka dhiiga kiyyaa jaallachuu danda'u qaba humbannaan akka dhiiga kiyyaa jaallachuu danda'u qaba raayyaaf azaboon akka sabboof goonaan akkasi jaallachuu danda'u qaba oromoo akka oromootti oromummaadhaan akkasi wal qabachuu danda'uudha qabna yoo oromoodha jennee dhugumatti oromummaa sanitti amanne dhugumatti hafuurri oromummaadhaa sun yoo kanu keessa jiraatu taate wanni irraa dubbachaa jiru kontekstii daayasporaadhaati daayasporaa keessaayyuu warroota sooshaal miidiyaa ni fayyadamna jedhan kan haguma feete gidaaratti illee of buusi ati ardaa sikkoo mandoo dhuftee sikkoo mandoo lafarraa dhabamsiisuu hin dandeessu baalagummaa yoo ta'e malee haguma fedhe illee haa ta'u haguma feete jabaa fedhe yoo ta'e ardaa sikkoo mandoo dhuftee arsii balleessuu hin dandeessu ati ka arsiidhaa ka jabaan ofiin jettee arsii bakka buutee ka biraa irratti maqaa gosaatiin duultu yoo jiraatte ardaa ona ituudhaa dhayxee balleessuu hin dandeessu walitti illee daangaadha dhayxee balleessuu hin dandeessu dhiiga tokko foon tokko bira dabree walirraa fuudhe eessum dubri oromoo dhiisi oromoo biraa fagoo achi biraa dhiisi eessum dubri mee akkam goota akkam gootee gargar fottoysita yoo mataa qabaanne itti yaaduu qabna akkam goote mee ilmaan bareentumaa adda caccabsuu dandeessa nama ufa baare laalaaga nama ufa baare laala nama aqlii hin qabne sammuu hin qabne laala anas haa ta'u abbaa fedhee haa ta'u nama aqlii hin qabne yoo dhuguma oromoo taate yoo dhuguma oromummaa sanitti amante of keessa deebii of laala of xiinxali osoo waan jenne dura osoo ololaaf hin kaane dura of xiinxali haga oromoon oromoo irratti jabaattu maali habasha duuluu hin dandeessani haga oromoon oromoo irratti duultee hagana jabaattu isaati irratti duuluu hin dandeessani warri daayasporaadhaa kontekstii daayasporaadhaati isaatitti hiriira ba'uu hin dandeessani akkana maqaa nu yakkani nu balleessanii seenaa keen akkana godhani ragaa akkanaati diffameeshin akkasii qabanii jettanii hiriira itti ba'uu hin dandeessani imbaasota habashaatti dhayxanii bahuu hin dandeessani haga kijibdan meenaa hima jabummaan keessan kana haga oromoon oromoo ati arsiin ka akkasiiti ituuf humbanni ka akkasiiti macca ka akkasiiti tuulamni ka akkasiiti haga jettan haga kanaan walirra duullu wanni dalaganuu waan baay'ee jira bardhiiro wanni dalaganuu waan baay'ee jira kana wanni dubbachaa jiruuf
kana dalagaa godhee dubbachuudhaaf osoo hin taane dhandhachilleen tokkootu foon ajeeyisaa jan dhandhachilleen tokkootu foon ajeeyisaa wanni agartuuf wanni dhageessu gaariidhaa miti dambooba kee balleessa ispiriitii oromummaadhaa san balleessa gaariidhaa miti wal qabuu danda'uu qabna badiirraa wal dhorkuu qabna badiirraa wal dhorkuun barbaachisa cubbuurraa wal dhorkuun barbaachisa kanaatu barakaa nu dhorkaadhaa jira kanaatu bilisummaa keenya gufachiisaadhaa jira namoonni bitamuudhaan haa ta'u wallaalummaadhaan haa ta'u diqaalummaadhaan haa ta'u kanatu oromummaa balleessaadhaa jira hubadhaa ani eenyuttillee quba qabuudhaaf himi namoota yakka dalagan beekaadhaan warroota dalagan warroota diinaaf dalagan warroota alagaadhaaf dalagan abaaruudhaan itti qabsooynaahu garuu wallaalaa keenya gorfachuun wal qabachuun kanaaf dubbachaadhaa jira wallaalaa keenya dogoggoraa keenya akka maletti wal seete wal hubadhu waliin haasawu wal amani walitti dhihaadhu riqicha wal amanuudhaan walitti wal jidduudha ajjaaru riqicha san hin diigin riqicha oromummaadhaan wal jidduudhaa diiguun fafa guddaa sheem riqicha oromummaadhaan wal jidduudhaa diiguun mee akkam godhee an oromoo obboleessa kiyya an sikkoof mando yoo ta'e kan raayyaaf azaboo akkam ofirraa cabsuu danda'a tokko taanee dhalanne dhiiroo dubbiin nama dhibdii beeka mee qaama harka tokko akkamitti ofirraa ciree darbuu danda'a mee naa hima harka mirgaa harka bitaadhaa mataa kiyya akkamitti ofirraa ciruu danda'a miila kiyya akkamitti ofirraa ciruu danda'a think about it itti yaadi oromoon siin galleesii haa galtu kashalabbee kee qabi wallaalaa kee gorsi doofaa kee qaceelchi qare siin galle oromoo hubadhu qabi bakka jirtutti yakka sirra raawwatamaa jiru immoo tokkummaa kee jabeeffadhu tokkummaa keetiin falmadhu diina kana hundaan sitti aggaammatee jiru ofirraa faccisi diina qorqalbii kee irratti tokkummaa kee irratti hubadhaa diinni kan adda addaatiin si duula seenaa kee irratti afaan kee irratti aadaa kee irratti tokkummaa kee irratti uumama kee irratti duudhaaf makkaadhoo kee irratti jaalalati walii qabdu irratti kana hunda facaasuudhaaf kan adda addaatiin sirratti duulaa beeke gochaa amma sooshaal miidiyaa irratti oromoon yoo oromoo taataniif oromoon oromoo irratti raawwataa jiru jaameetiin dhageenyu agarru kana gocha haayilee raareebootiin maal adda gootamee naa hima gocha isaatiin maal adda gootamee naa hima gocha habashoonni adda addaa nur oromoo irratti duulaniin maal adda gootamee naa hima oromoon tokko oromoo tokko irratti quba qabee ati kakkaniis takka akkasiit kakkanaa yoo jiru naa himaamee garaagarummaa isaa hubatteen jirtu hubadhu dammayxeen jirtu dammaqi dammayxeen jirtu dammaqi oromoo dammayxeen jirtu dammaqi kaarsi duultulleen arsii sii miti mililikuu balleessuu hin dandeenye kashalabbee ganda keessa deemtuu miti arsii mililikuu balleessuu hin dandeenye naa hima ka hararge jettee ituuf humbanna irratti duultu ituuf humbannaan mililikuu balleessuu hin dandeenye jiraatee as ga'e jechuudha kallattiidhaan warroonni walitti duultan jechoo kiyya kallattiidhaan gocha habashootaa gocha diinaa ergaa diinaa san tooftaadhaan isin irratti dalaganii nurratti dalaganiiti akka hujoomuuf godhaadhaa jiran karaa salphaadhaatiin yeroo isin akkas taatan taa'anii isinitti koflan isin daawwatan walumaan nu daawwatan qaroomi si haa galtu dubbiin furmaata isaati furmaanni isaa namoota gocha akkanaa raawwatan yoo beeytan namoonni beenu ni jirra ka Awustiraaliyaa keessa jiran namoota Awustiraaliyaatti himu kan Kaanadaa keessa jiran Kaanadaatti himu manguddoo yoo qabaanneef kan Ameerikaa keessa jiran warra Ameerikaatti himu manguddoota Ameerikaatti hundinuu kan Afrikaa keessa jiran akka Afrikaatti manguddoota Afrikaa jiranitti himu kan Middle East keessa jiran warra naannoo sanitti himu yoo wal qabachuun danda'ame aboo oromoon oromoo irratti duuluun sirriidhaa miti dhaabbu jedhanii wal qabuu danda'u
humna takka ta'anii ijaaramu habashoota qorqalbii Oromoo irratti duulaa jiran bifa tokkoon afaan tokkoon sagalee takkaan duula isaanitti duulan kana ofirraa faccisu barreeffamaan miidiyaadhaan qabsoo bifa garaagaraatiin qorqalbii isaan irratti oofan kanaan kan seenaa isaan distoorti godhuu barbaadan san seenaa keenya san rivaayiv goonee qaceellotti addunyaa irratti beeksisuudhaan hojii waloodhaa kan oromummaadhaa san hojjechuudhaan ta'uu danda'uudha qaba. Dogoggoraa keenya qaceelfachuudhaan gorfachuudhaan barsiifachuudhaan gara furmaataatti deemuun ni danda'amas baay'ee salphaadhaa isin jechuu barbaadeet. Bira dabree immoo waa'ee biyya keessa daangaalee Oromiyaa hunda keessatti Oromoon du'aadhaa jira. Lubbuun isaa bahaadhaa jira. Waan danda'amu karaa adda addaatiin tattaaffiin godhamee gargaarsiniif hirkoon lallabni isaan lallabatan sun dhaqqabamuu danda'uudha qabaadha. Kanarratti hojjechuudhaaf tattaaffii godha. Gama tokkummaatti luucca'uun akkaan barbaachisa. Gara tokkummaatti luucca'uun akkaan gaari. Tanumaan isiniin jechuu barbaade silaafuu kana caalaa dhaamsi dhaamoleefuu waan godhu anas irratti dhaamsa dhaammadhu kana yaadni kennadhu kun yaada mataa kiyyaati. Oromoo keessatti akka arguu barbaadu. Oromoo keessatti haa ta'u jedhee anilleen akkasitti arguu barbaadurraahi yaada mataa kiyyaa kennachaadhaa jira. Eenyuun illee bakka hin buune. Gosa tokkoo bakka bu'ee isinit dubbachaadhaan jiru. Yoo dogoggores mataa kiyyaa. Dogoggoraan dogoggoreef immoo yoo si arrabsee jiraadhe na hoffolchi. Gara maleedhaan yoo sitti dabree jiraadhe. Yoo gosa tuqee jiraadhe na hoffolcha. Yoo Oromoo tuqee jiraadhe na hoffolcha. Hammeenyaaf dubbachaadhaan jiru. Falfalaaf dubbachaadhaan jiru. Falaaf dubbachaadhaa jira. Waan gaariidha jedhee dubbachaadhaa jira. Furmaata jedhee dubbachaadhaa jira. Dogoggora yoo ta'e dogoggora sanirraa na gorsaa na qaceelcha. Wallaalummaan qabu yoo qabaadhe wallaalummaa na beektan san na barsiisa. Yoo doofummaa qabaadhe akka qaramu na godha na gorsa. Kabajaa ulfina jaalala oromummaadhaa isiniif qaba. Akkasuma isinillee naa qabaadha. Namni akka jibbamu hin barbaadu. Namni kamuu akka jibbamu hin barbaadu. Namni kamuu waan badaadhaan akka himamu hin barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilma namaati. Ilmi namaa kamuu waan badaa yaadu akka bu'uuraatti akka yayyabaatti. Namni kamuu waan badaa ofiin hin yaadu. Waan badaa akkamitti ofii yaadna yoo maraanne malee. Oromoon ofii isaati akkamii of arrabsa yoo maraanne malee. Ofii maraataadhaa jirra malee. Sammuun qabnu malee. Oromoon ofii isaati akkamii of arrabsa. Waan hamaa akkamitti ofiin yaadda. Akkami qaama kee ofirra nyaatta akka waraabessa madaaheetti. Akka waraabessa madaaheetti madaa keenya ofirra nyaanne qonyonyaan habashaan beete habashaan nu qonyonyoysiteehu nurraan qoorre. Isaa ofirraa qoorfachuu barbaanna jechaadhaa jirra tokkummaa keenya. Deebinee immoo qonyonyaa akkasiisan walitti kaasuuf ufitti kaasuun maaliif barbaachisa? Natti hin fakkaatu. An kanaaf dubbachaadhaan jiru. Madaa habashaan nu madeessite qorqalbii habashaan nurratti duultu san ofirraa faccisuudha qabna tokkummaa keenyaan jechaadhaa jira. Wayita akkana jennu kana keessatti qonyonyaa habashaan nutti kaafte san nu daranuuf madeessuun maaliif barbaachise? An kana godhuudhaaf miti kasinit dubbachaadhaa jiru. Haa fayyinu jechaadhaa jira. Dogoggora irraa jaalalaa fi kabajaadhaan safuudhaan wal qaceelchuun gaariidha isiniin jechaadhaa jira. Wallaalummaa irraa doofummaa of haa qabnu jechaa jira. Kanarraa haa barannu jechaadhaa jira. Kabajaaf jaalala wal jidduu haa qabaannu jechaadhaa jira. Haay. Ani kaati ituuf humbannaa sin jaaladha akka Oromootti yoo sin jedhe nan jaalatii yoo jette gaa sun dantaa kee an garuu si jaaladha akkam jette. Ati kaarsii sikkoo mandoo an si jaaladha. Kamachaaf tuulamaa si jaaladha. Lakki hin jaalattu hin jaalatin naan jechuu dandeessa. An si jaaladha akkam goota duuba. Namni yoo jaalala sii kenne jaalala san deebisuuf hin qabdu. Kabajaa yoo si kenne an si kabaja. Qaama kiyya waan ta'eef qaama kiyya kabajuudha qaba. Jaallachuu qaba. Ka sobaa osoo hin taane isa dhugaadhaa gochaan dalagaadhaan safuudhaan nin gabaabsaa fixadhe dhaamsa kana waliin gaha bakka jirtanitti tokkoffaa namni amantii qabaachuu qaba. Waaqa isaa rabbii isaa sodaachuu qaba. Amantima fedheyyuu qabaadha. Waan itti amanu wayii qabaatee safuu san kabajaa san qabaachuu qaba.
namni amantii qabaachuu qaba. Namni safuu beekuu qaba. Safuu san eeggachuu qaba. Namni kana lameeniin ala ta'e, namni kana lameen hin kabanye, namni kana lameen hin hordofne, namoonni akkasii isaanuu shayxaana, diiyaabiloosiidha, irraa maganfachuu. Hubadhaa, namni rabbiin sodaatu, namni amantii qabu, rabbii isaa waan sodaatuuf jecha ilma namaatti hin dabru. Arraba ofii ni tiifata, ni eeggata. Namni amantii qabu beeka. Amantii feeteehuu qabaadha. Amantii ma feeteehuu qabaadha. I don't care about your amantii. An dirqii sitti hin qabu. Dirqiidhaan kan amanu isiin jechuu hin danda'u. Dirqiidhaan amantii kana hordofi isiin jechuu hin danda'u. Amantii garuu qabaachuudha qabda. Amantii ma feeteehuu qabaadha. Wanni kabajju, wanni ulfeessitu, wanni sodaattu wayii jiraachuu qaba. Gama aadaatti yoo as deebite safuu eeggachuu qabda. Teeda. Namni kana lamaan hin qabne kashalabbe, doofa, wallaalaa barachuu hin barbaanne. Inni nuu sodaadha. Kan sodaatamu. Ofirraa to'ibachuu qabda. Akka islaamaatti ofirraa to'ibatta. A'uuzu billaahi mina shayxaani irrajiim. Inni nuu shayxaanatti. Diiyaabiloos. Akka kiristaanaatti illee akkasuma ofirraa maganfachuu qabda. Waaqayyo irraa nu haa eegu. Shayxaan akkasiisan waaqayyo irraa nu haa eegu. Abbas gabarku afaan amaaraatiin illee. Akka safuutti illee safuu ta'e eeggadhu. Safuu waa hundarraa si eedi jechuudha. Safuun Oromoodhaa nama abaarisiin hin jettu. Safiin Oromoodhaa quba namatti qabisiin hin jettu. Safuun Oromoodhaa naman kabajin siin hin jettu. Safuun Oromoodhaa manguddoo kee kabaji, xiqqaadhaaf garaa laafi, obboleessa kee jaalladhu, fira jabeessi, ulfeessi, kabaji, jaalladhu. Safuun Oromoodhaa kana siin jetti. Yoo bilisummaa sammuudhaa qabaatte. Yoo bilisummaa sammuudhaa qabaattee safuu Oromoodhaa san beeyte, safuun Oromoodhaa ilma namaa yoo safeeffatteef, safuu san beeyteef, dhugumatti Oromummaa saniif dhaabbatte. Kabajaa ilma namaa ni qabaatta. Kabajaa Oromoodhaa ni qabaatta. Dhukkuba gandaa gandummaa keessaa ni baata. Yoo amantaa qabaatte, amantaan tee sunuyyuu naamusa. Safu jechuun bar naamusa. Safuun naamusa si barsiifti. Amantiin tee naamusa si barsiifti. Amantiin tee naamusa si barsiifti. Daangaa namaa wajji akka walitti hin dabarre si gooti. Haqa namaa akka eeydu si gooti. Safuun Oromootilleen akkasuma. Haqa namaa akka eeydu. Haqni keellee akka hin sarbamne ka ittiin falmattu. Safuu ka ittiin eeggattu jechuudha. Yoo kanan beeyne egaa atuu nama irraa maganfatan. Rabbi nuu haa didu. Maal Oromoon baatee waaqa uumamaa jettiimi. Hamaa nurraa qabi jettiimi, dogoggora nu oolchi jettiimi dhiiroo. Hamaa nurraa qabi, falfalaa nurraa qabi, dogoggora nu oolchi. Hamtuu nurraa qabi. Maraataa, doofaa, wallaalaa nurraa qabi. Makkala nurraa qabi. Kun Oromoomi yoo Oromoo taate kanan beetu kanan hordoftu. Dogoggora nu oolchi, arraba keenya nu tuysi. Arraba nu tuysiin maali? Kun safuu Oromoodhaatiimi. Dogoggora nu oolchiin safuu Oromoodhaatiimi dhiiroo. Yoo Oromoo taateef, yoo Oromoodhaaf dubbachaadhaa jiraatte. Yoo Oromoodhaaf dubbachaadhaa jiraatte, waan kana hordofi. Fayyaa ta'a ulfaadhaa, namoonni itti dogoggoreef itti dabre yoo jiraate, namoonni isinit dabre yoo jiraate, isinif fakkaate, ani yaadee osoo hin taane yoo isinif fakkaate, na of olchaa, dhiifama naaf godha. Simple. Arrabni dogoggoruu ni mala. Haasoon yaada kiyya keessatti dogoggoruu ni mala. Dogoggora yoo qabaadhe ani itti yaadee nama tokkollee tuquuf arrabsuudhaaf akka hin dubbanne isinii ibsaadhaa jira. Wal hubachuun gaari. Na of olcha. Simple. Kanaan alatti garuu cubbuuf cubbamaa rabbi nurraa haa qabu. Cubbuuf cubbuu lafa deemtu. Cubbuu lafa deemtu cubbuuf cubbamaa rabbi nurraa haa qabu. Cubbuuf cubbamaa rabbi Oromoo irraa haa qabu. Diigamaa fi diigaa.
diigamaaf diiga ofii diigamee ka saba Oromoodhaa diiguu barbaadu Rabbi nurraa haa qabu. Waaqni nurraa haa qabu. Ka ofii diigan ka Oromoo diiguu barbaadu. Fayyaa ta'a.